السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتو تافي خبجمتو تافي جالتمتو تفيرو توب baga jiraattan isiniin jecha maal qabattee dhufte Feyroon jechuun keessa waan hin oolamne irraan tana egaa wanni qabadhee dhufe gololchaadha. Naafi gololchaa wal ta'uu keenya viidiyoo duraarratti agartanii jirtanii egaa lafatti walii gallee wal taanee viidiyoolee isinii waraabne amma ammoo gammachuun ibsatu as ba'e. Gammachuun ani ibsatu ba'e as ba'e akkami baga rabbiin biiftuu raambise an duraanuu biiftuu akkanaan godhu kaydhaal akka shunkurtaadha. Akka shunkurtaattiin katifuu kaydhaal karabbi na jalaa isii baasee nagaan gaadhiifama isinillee gaafattee as baate alhamdulillah haa jettu. Kanaaf baga biiftuu dhise gololchaan dhiira namaati yani hayyuu namaati goota dhiira akkanaa tana fardaa lafaan rabbiin isinii akannuun jaa isinillee dhalaan du'aayin isinii godha. Kanaaf gaa arraan tana gammachuu tiyyaan isinitti ibsadhaa ji'eetiin as ba'e hordoftootaa fi kabajamtoota Feyroo tuub baga jiraattanii gartee as geessanii Feyruzaan arrallee borullee isinii wajjin jirti. Kanaaf gaa viidiyoo akkatti isinii waraabne agartanii jirtanii gammachuu keessaa waaniin dubbadhuu fi waaniin dhiisuu addaa wallaalee akka taa'eetuma khalaas yani waaniin itti gammadisan gartee ibsachuu barbaade. Kanaaf gaa obboleeyyan kiyya warri naa gammaddanilleen asumaan mabruuk naan jechuu dandeessanii warri immoo hin gammannelleen gaa yaada keessan ibsachuu dandeessanii. Dur jirti dhiirti akka dhalaatii miti. Dhiirti dhalaa lama sadii afur shari'aaf fakkateef anaa miti fakkateef rabbiif fakkateefi. Kanaaf gaa inshaallah wal fuuna jennee yaannaa yoo rabbiin fedhe. Kanaaf gaa nu gammadaadha kan nu gammaddanilleen kanuu ittiin gammannilleen hedduun yoo jiraattan taate koomentii jalaan koottaadha. Egaa waaniin ji'uu wallaaleetiin jira. Anammoo gammachuun tiyya biiftumarraa inni hafee akkaan hafettu akka maleen hafettu akkasittillee maraachitee tumsiiftellee akka feete gootellee akka barbaadde gootellee hanga san hundaa'u anachin baane isaa garuu bilbilee isa numan yoon gizee inni maraatisan malee gartee gizee taan bilbilee numan dubbisa tana mooma. Eegas immoo jaaladheetiin jira. Egaa maa jaalataa yoo jettan gaasan yoo rakkoo taate jaalatti nama tokko irraa nama qabu yoo rakkoo taate san koomentii jalaan gaa ati takkasii ati takkaraa jechuu dandeessanii fedhii keessanii. Ammoo jaarsa jaartii sadi qabu afuraffaa ta'uudhaaf jaalachuudhaaf mirgaan qabaa hurriyyaan qabaa heerumuun danda'a. Rakkoon qabu sun innummaan danda'annaan au anilleen jaalannaan jaalalti idduu lamaanii jiraachuudha irra caalan. Kanaafuu annaafi inni nu akkasii walitti dhufuu san gartee naafi inni nu akkasii walitti dhufuu san gammachuu dangaan qabneen gammadee wardaallee ni araarsina. Wardaallee waan takka wardaan miskiina namaati. Sila amma dhalaa takka taate eeda sanuu gartee gizee akkasitti itti dubbatan san sila waan biraan nagooti. Wardaan xabiyaansi miskiina. Anammoo inshaallah wardaa fi an waliif galla je'eetii yaada akka mataa kiyyaatitti inshaallah waliif galla je'eetii yaada. Anilleen namantuu isiilleen namantuu miskiina namaati. Jannata yoo jan dhugaadha wardaani maashaallah ammallee rabbi taa dabaluufi waliif gallanaa fi wardaanuma waliin goonu garuu isinummaan gartee mabruuk nuun ja'a naafi isallee waliin mabruuk nuun ja'adha. Walitti dhufeenya keenyaaf ka gammachuu qabdanillee gaalaal jettanii waan isinitti tole ol darbitanii koomentii jalatti ka isinitti hin tolinillee yoo jiraattan garuu isinitti tola jeetii yaadan akka mataa kiyyaatitti hin beeku. Kanaafuu inshaallah wardaan nama miskiinaa dhugaadha. Ammoo nama gartee irratti heerumanillee miti.
wardaan dhugaa miskiina anammoo isa laaleetiin inni kun hegereefillee yeroo boodaatiifillee nama namaa ta'u akkuma hunduttuu roorroon sun dhuftullee sirraa dhorkaa waa hundaa wasi cinaa dhaabbata je'eetiin murteessee anillee irratti murteessee gartee naaf inni walitti dhufuu dandeenye. Kanaafuu obboleeyyan kiyya ati maaliif akkana laata bultii namaan diiginii maaliidha yoo kanaan jettan taates hin diigu bultii isaanii abadan hin tuqu bultii isaanii. Wardaa an miskiina ta'eetii wajjin jiraadhee isiillee miskiina abiyaasii duraan illee niin beeka. Duraan illee nama miskiina nama geessu nama tuitu waan takka wanti nama geessu nun qabu anillee akkasuma jeetii yaada garuu abbaan faarsuu ree mucha laban gojani ani fi faarsu namni silana faarsee bareeddi. Kanaaf naaf isii waliin dhimnu isinummaan nu qeebalaadha ni taati jaa. Isinummaan ni taati jaa isii immoo akkatti irraa fidnu akkatti irraa gabbuufannu gaa inshaallah mala dhawannaa isinillee malu nu wajjin dhawaadha akkana godha akkana godha. Ega warri nu jaalattan akkana godha akkas godha akkana jaasilaa dhalaan hin jaalattan hedduun nin beeka. Hedduun keessa nama dhalaan hin jaalattan nin beeka. Haa ta'u warri jaarsi kiyya fuudhus rakkoon qabu warri jettan ega waan jettan gaa komentii teessan jalatti ilaala inshaallah. Kanaaf gammachuu keessa waan dubbadhu wallaalee gaarraan tana gammachuma gartee akkasinaaf inni walitti dhufnee mana isaa dhayeenee wardaa bira hunda wajjin dhayeenee akkasitti teenyee waliin akkasitti gola aartii Oromolleen haa galatoomu anaanis na fuudhee naafiisa waliin fuudhee mana isaa nu geessee waliin teenyee akkasii haasa'uu saniif haa galatoomu. Wardaan diddeetu taalte garuu diddeetu taalte humaan jettu ammallee suutuma suutaan irraa gabbuufne hayyamsiifna. Kanaaf buugaa inshaallah rabbi khayrii awwaluu hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya. Egaa nafaana turaan isiniin jaa inshaallah ni toltii wanni hundinuu. Kanaafuu waan jettan gaa وانا نجلل لاتن اسنتو بيخا اسيلي مسكينة اسيلي نمرت هيروماني متي جا إسان نما هيروماني جالتي فلاغويتاتي وني قدن هنجرتو جالتي مقرعو نماني كابدي ورداني صصوبنا اسنيلي نوجي صصوباغا اسنيلي نوجي صصوبا شريانا فرفقا دي في وردا ركون انجرو جاج لا دابد دامي نم توكو خان نودول تانيلي انتاتو خاغرتين ورغارتان gargaartuun teenya cinaa dhaabbachuu dandeessanii. Kanaafuu inshaallah gaa waan gaariidhaan dhufnee yaanna amma tuntatanarra gaarii ni jirti yee yaadon akka mataa kiyyaatti waan gaariidhaan isinii dhufna inshaallah. Mee hanga waan gaarii waan mimmootu goonee isinii finnee waan toltu isinii finnee gammachuun teenya gammachuu teessanii tuni gaa amma waan gammachuudha jennee yaanna. Akkasi gaagololchilleen mee rabbiin gaagandasni bilbilee gaagandaa wajjinillee haasofnee akkasitti ilaal waliin haasofnee waa hundaa'u tolchinee waa hundaa'u xumurraa inshaallah. Hanga gaa viidiyoo biraa qabannee isin dhufnutti nu faana turaadhaan isinin jaan gammachumati yaa isinitti ibsadhe inshaallah. بدنادا بنيج ترى نتلين سنرا بنيج ترى أما دچانه جرا إن شاء الله دبنيج جرا خنافو إن شاء الله وربين جيني دچانا هنگا دچانو تيجا نفانا ترى نسنينجا خناف قمتشوك سواني نفسه ولا عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.